inshallah sheenyinis dhufee itti qara'uuf jiraata jechuu barbaadeeti. Amma waa hundumaafuu akkaataan keessa jirru walumaa galattu ugaa yaala isiitirratti dawaalee garaagaraallee itti godhaa jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtanii nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Arraas deebinee jirra. Egaa haalli irra jirru tokko hundumaa quba qabna jechuu barbaadeeti. Haalota keessa jirru walumaan quba qabna. Hundi keessan warroon waliin ifaajaa jirtanis gartee jasaa keessan jannataan isin akkanaanis rabbiini warroota du'aa nu godhaa turtanis isin akkasumatti galatoomaa isin jechuu barbaadaatti aansee haala keessa jirru kan nus ta'ee isinis yaaddeessaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf haalota ta'aa ture vaayirusaan wal qabate akkasumatti arafeetiinis wal qabate jechuudha. Haalli san hunduma keenyaa yaachisaa ture jechuudha. Haa ta'u waa hundi ni dhufanii garuu ni dhuma. Inshallah isin rabbiitiin taluufte hunda alhamdulillah jecha gama tattaafiin sababsadhaadha jaami sababsannee xumuratti deemaa jira jechuudha. Firraa xumuruu inshallah fayyaanis tarabbiiti ammallee du'aadhaan nu jajjabeessaa isin jechuu barbaadeeti. Wanniin an jechuu barbaadu dhugaadha. Haalli hundi ni dhufa jennee jirra. Haalota dhufe kanarratti beeka virusaa haalli isii qabigaa haa akka dhibdee ta'ee harkatti haa dhukkubsattu haa ta'u malee dhibdeen inni lammaffaa ammaas guddoon arafeeti. Arafeenis sanuma caalaa dhukkubsataa jira jechuudha. Rabbi nu haa gargaaru hundumaa fayyaadha akka isaan waa baasu jechuu barbaadeeti. Kanaaf warroonni yaadaaf yaaddoo qabdan keessattuu vaayirusarraa ilaalchisee vaayirusaan maal keessa jirti akkam keessa jirti warri jettanis baay'een keessan jiraachuu hin oolu jechuu barbaadeeti. Kanaaf vaayirusaan dawaallee nuuf fudhachaa jirti dawaallee fudhachiisaa jirra. Haa ta'u immoo warroonni sheeka agartee fita itti qaraasisaa naan jettanis baay'ee keessantuutu jira jechuudha. Sheeka itti finnee qaraasisuuf ifaajaat jirra. Kanarraan ammoo wanti nutti wal qabee jiru gurguddoon hedduutu jira jechuudha. Keessattuu dubbii lafa nuti keessa jirru tana keessattuu biyya nuti keessa jirru tana dubbiin isii dubbii jajjabdu jechuudha. Jitii gurguddoo jira lafa tana keessa jechuudha. Maaliifi kanurraa ka'e jechuudha. Hammeenyaan ka'e dabaan jallinaanis haa ta'u ulfaatoodha jechuudha. Wanti kun ammoo lafa keessa jiru tana keessatti iddoo baay'eetti harkaatis ture ammas sandaran harkaa jirra jechuudha. Tanuma wal qabatee waan baay'ee jira jechuu barbaade. Ammoo haala keessa jiru kana keessatti amma rakkoo keessa jira. Rakkoo keessa ta'anii ammoo dhibdee san dubbachuun hedduu nutti ulfaata. Waanuma jiruuf jechuufiin kaasaa jira. Isinis du'aa'ii nu godhaa bakka jirtanii rabbiin gartee nu haa araaramu irrallee dhaloota keenyallee haa qaceelchuu hundumaa'uu gartee warra if hin beenyallee of nu haa barsiisu ja'a. Haalonni immoo keessa jirru inshallah isin rabbiitiin kanarra jirraa jechuu barbaadeeti. Maaliif dawaas itti godhaa jirra. Anilleen kaniin bahe sheeka barbaaduudhaaf baheetiin ture. Milkaa'ina agarree yeroo deemnu sanitti sheeka harkadhee hin jiru. Kanaaf hin deebi'ee jechuudha. Haa deebi'u malee sheekni gartee iddoo itti argame nu tilmaamanii jiran akka nu bira dhufullee nulleen keenyeefi jirra jechuudha. Inshallah ni dhufan jenneeti abdanna. Kanaaf inshallah isillee nu fayyiti jechuu barbaadeeti. Galata rabbiitiin rabbii nu gargaaraa. Namni dhukkubsate jechuudhaaf akkasitti hafa osoo hin taane ni fayyaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf arafelleedhaan waan jechuu barbaadu tokko haalaan isaatu ammaan tana isii caalaa isaan na yaachisaatu jira jechuudha. Maaliif yaadda'u jechuudha. Yaada seenuu jechuudha. Dhugaadha. Haalli daadarkaa haalli kamuu ni dhufa. Namni ni daadarkaa. Jireenya ofii keessatti egaa meelaan jiruu biyya ormaa tana jiruu ilaallu keessatti tokko namni jiraachuudhaaf ifaajaa jechuudha. Jiraachuuf ifaajuun kun dhibdee guddoodha.
إتيان سودان حالو تتحسني جتشولا إيسر راقي عارفين حال خمتو مدتي سنير راقي إذا دركاتنا كيس أمو yeroo bahe jennee gartee qulqulluunyutti haalli kuni akkaa fi akka maleen dhufe jechuudha. Isa dhufe kanarraan hoo inni hoo yaaddoon inni qabu hoo akkamii kajuu fi haalaan yaaddoo keessa galee waan jiruufi isallee jechuun arafee waaniin itti dubbadhullee nimaan qaba. Isinis du'aayiidhaan waa hundaan akka nu jajjabeessitan abdii qabna arafee. Akkasii beekii. Wanti kun hunduu waan rabbi biraa ta'e malee waan nu tolfannoo miti beeku. Nu haaluma akkaataa itti jiraannu jireenyuma keenya keessattuu haala hundaa ni yaanna malee jechuun kabobbaasee nu galchuu fi gartee fayyaa teenyaas tiisaa gartee nu jiraachisu rabbii jechuudha. Waanuma hunda waan dhufe keessatti gartee of in darbaniin gatanii maaliif nuhu rabbiitu nu uume mire kanaaf waan dhufe hunda alhamdulillah ja'a ammaan tana dawaas fudhataa jirti isheenillee ni dhufa inshallah amma sheenyummaa yoom dhufame yoom dhufa yaa sheenyi ni dhufa gaa jechuun yaadaas keenyatiif jirra ergaalleen bira geessee jirti nulleen akka baanetti ni dhabne haa ta'u immoo ergaa sheeka tokko agarre isa saniifis keenya jirraa jechuudha inshallah dhufuu isaa hin oolu jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanti nurraa yaaddoytu hedduun hin jiru hin yaadda hin ta dhuftutu hunduu ni dhumatti inni tokko fatanaafi jechuudha jechuun qormaataa bi'a. Qormaanni jireenya kana keessa qormaataatu jira qoramuunis ni jira jechuudha. Isiinis nuu fayyiti amma akka duraan taate caalaahu xiqqoo dandamanni ni jira jechuu barbaadeeti. Sheekhamma eenyufaa fiduu kutee mee eenyu fiduu kutee hin jee bara ati dhabdee jirta. Eenyu fiduu kutee nuu bara ana afisooriin faanuu sheeka barbaaduuf baanee turre beeke garuu baanee yeroo baane sanitti iddoo sanii hin arganne haala saniin deebi'ee innillee dhaamsa iddoo kaayanii qabaa jechuudha. Warri keenya san iddoo jiru tanaas tilmaamneefi jirra. Ni dhufa maaliif hangasittuu dawaata nuti finfinne kana kakkannaa jiru kanaas fudhattee kun isiinuu ammaan tana xiqqoo haa gartee gaa keessatti haftee gartee akka nuti barbaannu sanitti nuun qulqullaa'ini malee huccuu maraa ofirraa jijjiirullee dandeessee jirti jechuu barbaadeeti. Ammaas ni fayyiti fayyaan dhaataan ijaanii beekee bakka ittiin jirtu tokko fayyaan keessoo keenya jira beeke nu hundu keessoo keenya jira yeroo jennu nus haala taane kana hundumaa warraa barachuus qabna jechuudha. Kanaafi tun gama fayyaatti ni dhumatti atis obsa rabbi si haa kennu jajjabaachuu qabdaa siin jechuu barbaada boo. Ani beekadhumma islaamonni jechuu barbaade biyyoota nagaa sababa hinaaffaatii fi gartee ijuma namaa faa yoo ta'e malee waan kara kaane waan namni waatti godhillee natti hin fakkaattu ijuma namaatii fi hinaaffaa akka waswaasa kanatti fide malee yoo quraanatti qaraan islaama sheeni ati jettu sun sirritti itti qaree tartakkaa fi lamatti qaraanaanu ati quraanni dawaadhaa beekadhu. Inni dhugaa quraanni dawaadhaa ittuma qara'a rakkoon qabu sheekaas bar dhufu jirani finnaas hin jee beek. Dhugaadhaa beeki haalonni keessa rifaatuunis ni jira waan garagaraatu jiraas keessa jira beeki hunduu wal qabata. Hundumaafuu isa kana waan ta'e rabbiitu beeka dhibdee tanaaf inshallah ni fayyiti atis yaaddoo keessa galtee akka hiraartee gartee gama fayyaa isii tanatti deemuurraa hin gufanne akka jabaanne gartee xumura itti goonuu siin jaa maaliif beekimmaan tana isii dhukkubsatti qofa osoo hin taane nuhu dhibduma guddoo keessa jirraa beeke kanaafi warra jajjabaatee hundumaa'uu yaalatee fayyaadhaan alhamdulillah jee keessaamuu rabbi nu haa godhu tan akkasitti kanaa qabattuufis inja inshallah khayruma. Ayya sirrii rakkoon qabu amma gaa jiruma gartee sheekha fidu jiru san hundee feenyatti. Hundeen jenne sheekha dhaamsa keenyeefi jirraan sin je dhaamsa innillee ni dhufa jee jira kara hundaanuu dhufutti jira inshallah ni dhufa. Maaliif inninis gaa dhala isaatii kara tokkoon waan barateef dhala isaatiif barate
numa dhufaa hin hafu jechuu kiyyaaf hin jaa inshaallah isaas ni eenya akkasii inshaallah keeysoodhaan nuti atis ofitti tufu qabda du'aayii godhu qabnaa jechuudha. Ayyee du'aa akka jaabattiin godha gaa'ee rabbi naa fayyisuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkasitti du'aayii nu godhaadha amma gaahunoo isheen ni dhufa inshaallah. Akka numaaf ja'utti isheen ni dhufa inshaallah rabbi wajjin ni fayyitii du'aayii nu godhaadha amma dawaa tokkollee itti kan inni amma akkasitti rafu jirti. Alhamdulillah galata rabbii hundaa'u rabbii fidaa rabbii fixaa takkasiitiin siin jagaa numaaf. Inshaallah nurrumaa xumuramti obsuun barbaachisa maleedha rakkoon takka illee hin jirtu amma kun olaal isiilleen nagaan ciisutu jirti beeku duraan haalli keessa turrees akkanaa miti isheenyi dhufee yeroo irra qara'etti inshaallah waa hundumtuu jechuu gama xumuraa rabbi nurraa oofa yeroo san hundumaa adda baafannaa jechuudha maaliifi beeki nu bakka qorichisi jire ni jiran hunjaanii fi qorichisi itti yaadne hunda gahuuni dirqama keenya beeki fayyaa isii barbaadachuu fi kana godhuun ammoo rifaatu keessa gallee akka hin burjaajunye jajjabaachuu qabnaa atillee na jabaadhuun siin jaabshee inshaallah sheenni rabbii fita yeebar.